Ashamaa hordoftoota kabajamtoota maatii siifan akkam jirtu nagaa keessaniin nagaa kootti galata waaqayyoo sinis baga nagaa taatanii baga nagaatti gamtanii isaatti kana yeroo kana keessan isiniin jedhaa ani nagaa kootti galata gooftaa sinis immoo baga nagaa taatan isiniin jechuun jaalladha. Arramoo jechuudha wantoota natti dhaga'ame jechuudha wantoota miidiyaa kanarrattis ilaalee taajjabee isa dubbachuu dhufe jechuudha. Keessatti jechuudha shamarroonni keenya akkamittiin akka daa'ima deessanii beektu miixuudhaan deessanii rakkina meeqatu jira jechuudha akkamittiin akka dhala ofii gatan garuu safuun dhala jechuun akkoo qabeenyaa abbaan qabeenyaa qabu jechuudha abbaan makiinaa fooqii meeqa qabu dhala dhabee kan rakkatu hedduutu jira jechuudha dhala dhabee kan boo'u baay'eetu jira. Guddisuu yoo dadhabdanillee jechuudha. Guddisuu yoo dadhabdan waan ittiin guddistan yoo dhabdan nama gisee kana nuuroonis baay'ee guddiidha. Itoophiyaa keessatti wantoonni tokko baay'ee ulfaataadha. Abbaan manaa keessi dhiisee yoo deemeyyuu sirratti gatee yoo deemeyyuu guddifachuun dadhabdu dhala kee ciniinnattee laalattillee kadhattee guddifatta. Dhalli sun immoo boruu karaa ishii sii darbuu danda'a. Karaa ishii immoo rakkina sana keessaa darbuu dandeessa jechuudha. Garuu akkasitti akka qoshashaan iyyuu gisee amma akka feestaalii keessa goone gannaa miti biyya arabaa keessatti daa'ima ofii jechuun daa'ima ofii akkasitti qilleensaan dannoodhanii gatanii maal jedhanii akkamitti isinitti hin dhaga'amu miixuudhaan deesse qaamni keekoo hiikkatee adda addaan jettee ji'a 9 garaatti baattee baay'ee ulfaata garuu dhugaa baay'ee na gaddisiisa shamarran akkana gootanii dhugaa rabbi akkasiin godhina kun fuula waaqayyottis jaallatamaa miti nama duratti illee barbaachisu jechuudha. Yeroo tokko biyya keessatti jechuudha yeroon biyya jiru ani baay'ee yeroo sana ganaadhas gaa'elatti siin galle mucayyoo wayii jechuudha intini jette deessee mucaashii jechuudha jiraadhuma isaa feestaaliidhaan martee awwaalte jedhu. Akkamittiin garuu deesse miti bakka hin barbaaddu yoo ta'e namaa kenna namaaf guddisi waaqayyo isa jaallata lubbuu baattee lubbumaaf baasta lubbuu baattee lubbumaaf gidirsita dhugaa waaqaan baay'ee tokko na garrama jechuudha shamarran keenya keessatti iyyuu gaa'ela keessa jiraachuus dhiise amma fakkeenyaaf hiriyaadha jettee itti dhadhaa walatta wayisi attaallalee ta'uun immoo hin beekin wanti sun uumamuu danda'a haa ta'u iyyuu malee ji'a 9 garaatti baattee miti. Ji'a 9 garaatti baattee garaan kee ni beeksisa deessetta gaafa deessee sana yoo dhala ho'issannatte jedhe namni sin gaafatu waaqayyo sin gaafatu maaliif akkas gootu isaa guddattu lubbuu baattanii lubbumaaf gidirsitu namaaf kenna rakkataaf kenna an dhala hin qabneef kenna abbabachi goobanaan kinoo walitti qabdee guddisti miti ishiidhaaf kenna guddistu. Amma baattee lubbuu baastanii lubbuu gidirsitanii jechuudha. Amma lubbuu baattanii lubbuu dhiphistanii buraayyuu keessa hin jiraa karaa kattaa hin jiraa achi geessitanii guddisuu dandeessu. Namaaf kennuu dandeessu. Dhugaa waaqa lubbuu baattanii lubbuun gidirsinaa dukkana keessaa dhufee gara dukkanaatti deebi'a jechuudha dhalli. Garaa kee keessatti sifan agarree akkuma garaa kee keessaa ba'een illee deebistee dukkanatti deebiste jechuudha. Ara hin dabbara dhugaa rabbiin dabbara. Dhiisi. Yommuu hin barbaanne ta'e waan sanatti galuu dhiisi. Riyaa kee wajjin wantoota hannatu sana dhiisi. Amma gaa'elatti galtee gaa'ela keessas kan jiraatan ilmoo ofii kan gidirsantu jira. Otoo gaa'ela keessa jiru abbaa manaatti yoo aarte dhalatti aarii baati. Wanti akkasii kun barbaachisaa miti. Dhalli koo kennaa waaqayyooti. Dhala jechuun waan lafa kanarraatti gaditti kan qabdu dhaladha. Warqiif meetiin ijoollee keessiif hin caalu. Fakkeenyaaf amma namoota tokko fudhadhaa ilaalaa. Warroota bira taa'anii ijoollee isaanii baatanii hojjechuu dadhabanii taa'anii kadhatan kana ilaalaa. Maaliif dhala koon guddifadha boru karaa shinaa darbiti jedheeti. Ara dhiisaa dhugaa rabbii. Inni ulfaata baay'ee tokko nama dabbara jechuudha. Guyyaadha wantoonni dhagaa oollu maalidha? Itoophiyaa keessa maalidha? Guyyaadha wantoonni dhagaa jirru. Biyya ormaa keessa jirraa nuti
Biyya ormaa keessatti wantoonni nuti dhageenyu tokko hin jiru. Ani amma ammaatti miidiyaa isaanis garuu hin hordofulleedha. Garuu nagaa keenya deesse gatta ajjeeste ajjeese ol ajjeesan haati manaa abbaa manaa ajjeeste abbaan manaa haadha manaa ajjeeste maal jechuudha kuni? Abbaa manaa haati manaa fi abbaan manaa akkamitti qaama kee tokko foon keeti haati manaa kee abbaan manaa kees immoo akkasuma. Arabe Yesuus areen dabbara dhugaa rabbii keessatti iyyuu wanti na gaddisiise daa'ima araasii otoo uumaan beekne waan tokko kan hin beekne ajjeesuu gatuu ishumti deesseetumayyuu gattu sun akkamitti garaa akkamiitiin qabda garaa kee akkamitti hidhattee gatta obbaatii otoo irraa addan baasiin handhuura isaanii otoo nan dhurin akkasumatti akkuma laal gadaamessa keessaa gadi baatetti feestaaliidhaan maranii arabas ma'aam tokko eessatti amma dheengadda jechuudha utumanni ilaalaa jiru biyya isaa keessatti ijoollee lama ijoollee babbareedduu akkamii ajjeese abbaatu ijoollee ajjeese jedhu miidiyaa kanarratti immoo wantoonni arginus wantoonni dhageenyus siruma isaa nu dadhabsiiseera siruma isaa jechuudha dhugaa rabbii ani dhaloonni nuti amma keessa jirru akkana yoo taane dhaloonni nu booddeedhaa dhufanuu maalaa baratan warroonni miidiyaa irraas immoo waan gaarii barsiisaa mee dhaloota wantoota gaarii wantoota namatti tolu barsiisa wantoota zim jedhee otoo hin taane wantoota ijoolleedhaaf ta'u wantoota dargaggeettiidhaaf ta'u barsiisu. Amma miidiyaa kanarra wantoonni argan ijoolleen amma miidiyaa fayyadamu waan ta'eef tiktokiidha jedhu yuutuubiidha jedhu feesbuukiidha jedhu isa fayyadamu waan ta'eef wantoota hedduu laalaa oolu wantoota hedduus barachaa mucaan nama guddisaa jiru kun jechuudha manni jiru kuna keessatti wanta inni ilaalu wanta sammuu faasiif hin tolle wanta isattis hin tolle garuu dhiisii yoo jetteen dhiisuu hin danda'u maaliif isuma laala yeroo hundumayyuu jechuudha. Kanaaf ijoollee keenyallee maal akka hojjetan maal akka ilaalanillee hordofuu qabna jechuudha. Laaluu qabna. Zim jenneetuma silkiitti kenninee biraa deemuu otoo hin taane silkiitti laanneetuma caxxachuu otoo hin taane maal akka isaan laalanii fi maal akka isaan godhan ilaaluun dirqama keenya jechuudha. Gahee ijoollee keenya eeguu qabna. Keessatti yoo ani immoo baay'ee kanan taazzabe abbaa fi haadha akkamitti abbaan ilmoo ajjeesa akkamitti haati ilmoo gatti kanatu gaaffii natti ta'e jechuudha dhugaa rabbiitiin ilmoo ofii koo warqii ofiitiin maataba ofii warqii kootiin itti ciniinnadheen guddisaa malee ijoollee kun gatu maaliif boru karaa isaanii naa darbuu danda'a. Boru karaa isaanii lafanarra bifa koos humna kootti dhabe kana karaa isaanii immoo argachuun qaba waan ta'eef dhala kootti ciniinnadhee guddisuu qaba malee gatuu hin qabu ajjeesuu hin qabu jiraachisuu qaba. Kanaaf akkasitti yaada shamarran ganaa gaa'elatti galtanis ta'ee ganaa gaa'elattis kan hin galle yaada ilmoo keessanii akkaataatti guddifattan huronaa waddadu. Isaanii akkatti guddatan waaqnis beeka waaqatu uume waan ta'eef nyaatan akaayis waanuma argatan yoo nyaatan iyyuu ni guddatu. Yoo ajjeeste maalirraa argatta lubbuu baastetta itti gaafatamta. Harka kee kana keessa dhiigatu jira jechuudha. Gaafa lubbuu baaste harka kee kana keessa mana kee dhiigatu jira. Kana jala garuu obbaasuudhaan maal gochuu qabda? Dhala kee seeraan guddifachuu. Dhala dhalte sana otoo hin ajjeesin otoo lubbuu hin baasin guddisuu qabda jechuudha. Itti gaafatamta waan ta'eef waaqayyo si gaafata waan ta'eef waaqayyotu garaa kee keessatti gadaamessa kee keessatti uume waan ta'eef lubbuu kana waaqayyo gaafa baase malee ofii isheetii ba'uu hin dandeessu. Dhaloonni amma of ajjeesnaa akka sobgoona kan jedhan isaan seexanatu itti dhaga'e godhi aarii xiqqoodhaaf godhi gaafa jedhan lubbuu isaanii obbaasu. Lubbuun tun immoo qaaliidha. Deebitee hafuurri kun gizee tokkicha itti of keessaa baaste taanaan deebitee gara keetti dhufuu hin danda'u. Fooniif lubbuun kee gargar ba'ee jira waan ta'eef.
Kanaaf akkas gochuudhaaf of eeggannoo sammuu keessanis yaada sammuu keessanitti of hin kennina. Waaqayyo yaada sammuu keenyatti nuuf laatin. Gaafa sammuun keenya kun akka barbaadde godhisiin jedhe akka barbaadde goota waan ta'eef sammuu keenyatti rabbi nuun kennini. Innaa ani kanatu natti dhaga'ame yaada kanarratti maal jettu laata? Isinis akkuma ani argee natti dhaga'ame isinittis immoo dhaga'amuu danda'a waan ta'eef baay'ee tokko galatoomaa hedduu tokko sin jaalladha. Asumaan immoo warroonni maatinaaf hin taane maatinaaf ta'a na jajjabeessan sinin jedha. Anis boru gaafa na asii galee ammaaf gola hambaa keessa jira, biyya ormaa keessa jira, ijoollee kooti gola ormaa keessa dalagaa jira waan ta'eef gaafa galee garuu ijoollee koo wajjin seenaan dabarse. Seenaan immoo qabu nan dubbadha jechuudha. Barumsa isiniif ta'a waan ta'eef isa kanaaf immoo galatoomaa hedduu sin jaalladha, hedduu sin kabajaa. Laayikii fi sabskiraayizii laayikii naaf godhaa, sheerii illee naa godhaa, na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatoomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.